Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Saam irratti nu hordoftan hundi keessan bakka gara chaanaala Oromiyaa Saam deebitanii dhuftan warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Akkasuma chaanaala Abdii Teknoo irrattis na hordofan isin jira. Abdii Teknoo subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Barnoota iddoo argattu link isaa description box jala isiniif kaa'aa achiin galtanii subscribe gochuun dagatinaan isin jira. Guyyaa har'aa kana immoo jechuudha yeroo hedduu wantoota namni itti rakkachaa ture jechuudha. Mana bilbilaa yeroo dhaqxan silkii tokko bitachuudhaaf akkasuma wanta tokko silkii bituudhaaf silkiin kun originaala moo koppiidha jettanii namoota gaafattu jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo appilikeeshinii kana qofa miimoorii keessan keessa feetanii erga bilbila san mana suuqaa dhaqxanii booda keessa keettanii install gootanii originaalaa fi koppii ta'uusaa akkasitti adda baafattu jechuudha. Appilikeeshinii hedduu bareedaadha jechuudha. Wantoota hedduu of keessaa qaba. Appilikeeshinii kana lafti isin argattan description box video jalaa ni argattu. Description box jalaa linkii ani isiniif kaa'een galtanii erga buufattanii ni bantu jechuudha. Offlineidha jechuudha. Daataa isiniif hin gaafatu. Erga haala kanaan isiniif bane jechuudha. Wantoota isin as keessaa ilaaluu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti device diitilii kan jettan tan gubbaa irraa kunoo tan mallattoo akkasiitiin of keessaa qabdu isirratti tama jalqabaan irra ni bantu. Hardware isaa ilaaluudhaaf kunoo maqaan isaa Samsung SM modeelli isaa biraandii wantoota hedduudha. Screen size isaa 6.36 inchidha. Screen rotary isaa waan hunda as keessaa qabachuudha. Total raamiin isaa available raamii akkasuma internal storage hanga isaa yeroo hedduu storage isaa yeroo setting keessaan suuqa dhaqxanii bittan kama hanga sin taane kana isin sobuu danda'a jechuudha. Kuni amma kiyya kun 53 jechuudha. Garuu kan inni ittiin bite 64 GB dha. Silkiin koo 64 GB dha. Garuu ammoo kunoo kan normaalaa jechuudha 53. Haala kanaan normaalaa isaa isiniif baasa. Silkiin gadiin jechuudha kama 32 ta'e kama afurii kana fa'aatu 34 yookaan 32 jedhee isin shawwaduu danda'a. Haala kanaan of eeggattu jechuudha. Ammas gara kun software bakka san irratti yeroo takkaaf tuqxee gara na dabartu kun Android verification isaa 11 waan hedduu keessaa qabachuudha. Isin hunda isaaniitu ilaaluu dandeessu. Gara dhumaa irratti baatirii kan jedhu kan irratti tuqtanii baatirii health gudiidha bareeda jechuudha. Baatirii live kunoo kan amma irra 57 baatirii voltaa keessaa immoo 3964 jechuudha. Kunoo kan sirrii 4900 jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeettu jechuudha. Baatiriin isaa 4900. Ammas gara duubaa deebitu. Kunoo ammas tan lammaffaa tan sadaffaa tan irratti yeroo takkaaf kunoo yes. Haala kanaan isiniif fide jechuudha. Your phone Samsung is original jedhee haala kanaan originaalummaa fi koppii ta'uusaa kan isiniif baasu kan sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Sadaffaa irra kan jiru kana kan sadaffaa hardware testii irratti tuqxu jechuudha. Wantoota hedduu as keessaa ilaaluu dandeettu. Rikoordii isaa immoo giriinii biluu maayikii isaa ilaaluu dandeettu. Kunoo fakkeenyaaf isinitti niyoon mul'ise kunoo bifa diimaa naaf baaseera. Greenies blues microphone isaas jechuudha. Kunoo haala kanaan sagalee dalaguu isaa isinitti agarsiisa. Ifa isaa immoo haala kanaan qannasuuf dabaluu vibration isaa kunoo bilbila jechuudha. Takkitti himaan bituu qofa osoo hin taane kaameraa isaa haala kanaan kaameraa isaa kunoo ilaaluu dandeettu. Foontii isaa immoo jechuudha. Foontii isaa ilaaluu dandeettu. Kan biraa immoo jechuudha kunoo kana dalaguu isaa jechuudha. Kan gubbaa yeroo takkaaf kan gubbaa kana yeroo isin tuqxan kunoo iskiriinii isaa haala kanaan sosochooftu yoo kun keessa socho'e jechuudha. Iskiriinii isaa ni hojjeta jechuudha. Walii qaqqabamuu akkasuma ni danda'a. Waan hedduuf keessaa qaba jechuudha. Kunis harka isaa irra qabdu wantoota garaagaraa qaba jechuudha. Isin kanneen hunda keessa deemtanii tachii fakkeenyaaf tach kunoo
tachii dalaguu isaa haala kanaan mirkaneeffattu isiniin jedhaani. Amma yeroon qabu isin hunda irra deemtanii ispiikara fakkeenyaaf irratti tuqxanii ispiikara isaa filaashii isaa ifaa kunoo duraan isiniif ifachuudhaan hafifee jira. Haala kanaan waan hedduu ilaaluu dandeettu. Network testingiin kunis waan hedduudha. Network operation Itiyoo Telekoomiidha. Sim operation Itiyoo nootiin immoo 3Gdha. Wantoota hedduu kan of keessaa qabachuudhaan roamingin noo jedha. Other testiin wantoota biraati jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii kana itti fayyadamtuun isiniin jedha. Barnoonni kun guyyaa har'a haala kana fakkaata. Bilbila oriijinaala fi koppii ta'uusaa kanaan addaan baafachuu dandeettu. Kan koodiis ni jira jechuudha. Kan koodii Saamsung irratti qaras hin barsiifne turre. Saniinis fayyadamuu dandeettu. Kunis sandaraan jechuudha. Hayyee barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti illee karaa koomentiin barreessaa waan isiniin galiin waan isin dhibee nuuf barreessaan isiniin jedha. Appilikeeshinii kana description boxii jalaa ni argattu. Barnoota biraatiin hanga deemnutti baay'ee baay'ee.